Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota FB kiyya jalatti argamtan FB boonaa jalatti argamtan hundi keessanuu akkasuma liinkii gubbaa kanarratti jechuudha ani isinii gadhiisu kanaan jechuudha. Akkasuma YouTube kiyya shaggaa dhugaa ka jedhu subscribe godha like gochuun na jajjabeessa. Akkasuma anis barumsa tokko qabadhee isin dhiyaadhe barumsi kiyyas waan isin fayyadu waan irraa baratan jedheen abdiin qaba. Akkasuma barumsi kiyya aappii tokko ka bilaasha yookaan ammoo shabakaa bilaasha kan ittiin fayyadamtan jechuudha. Namoonni baay'een shabakaa kan qabne ka daataa fayyadamtan isinii qabadhee dhufe. Akkasuma ciidallee bagattiin isin gahee jala bultii bagattiin isin gahee isiniin jecha. Akkasuma warroonni ittiin bashannanuu barbaadan aappii kana gabbuufadhaa ittiin bashannana. Warroonni isitii qabdan yookaan ammoo sawaa yookaan ammoo zeenii qabdan mobaayilii baay'inaan ammoo inni sawaa irratti dalagaa sawaa fi zeen irratti dalagaa. Akkasuma daataa bichaatti bantanii akkasuma dalagaa. Akkasuma na waliin hordofa. Aappii kana eessa argatan isintu fakkaate gara pilaastooraa deemtan gara pilaastooraa gizee deemtanii gara pilaastooraa gizee deemtanii alfeesal jettaniin alfeesal neewu alfeesal jettaniin itti barreessan jechuudha firii jettanii. Eegas amma waan duraan itti fayyadamee jiruufi oopin jedhaani oopinii keessa jira jechuudha. Oopin waan duraan itti fayyadamee jiruun oopin jedha akkanatti isinii fida jechuudha. Aappiin kuni akkanatti isinii fida jechuudha. Kallattii kanaan isinii fida. Akkasuma tokkoffaa hin dhooytan kana yeroo dhooytanii jettan lakkoofsota as keessa jechuudha. Lakkoofsota filattan lakkoofsota an amma lakkoofsa 9 filadhe masalan baay'inaan inni lakkoofsa 8 9 7 irratti dalagaa baay'inaan haga tokkotti akkasuma itti fayyadamtan keessattuu warroon Saudi Arabiyaa akkasuma itti fayyadamtan jedhee abdiin qaba. Akkasuma kanas zeeni anamma zeeni keessa qaba jechuudha. Zeen keessa qaba. Zeeniinti ammoo kaasu YouTube ka jettu kana isi maratadha jechuudha. Zeenidha jechuudha. Isi warri zeeni qabda kanarratti fayyadama. Kanarratti cuqaasa warroonni ammoo isitii yookaan ammoo sawaa qabdan kuno kaasa isitii jaa'u ka jedhu kanarratti kanneen irratti cuqaaftan jechuudha. Warroonni sawaa qabdan kun ammoo zeeni kanneen irratti cuqaaftan jechuudha. Keessa maratatan akkasuma inni basmaan akka basmaa gootan jechuudha. Basmaa gaa qabdan jechuudha. Basmaa gaa qabdanii akkasii qabdanii irraa fuutan. Amma kunoo dalagee jira. Shabakaan kun bilaashatti jechuudha. Bilaashatti itti fayyadamtan bilaashatti jechuudha. Akkasuma bilaashatti itti fayyadamtanii waa hedduun jechuudha if gargaartan jechuudha. Akkasuma YouTube kiyyallee akkasuma subscribe godha na jajjabeessa. Yeroo baay'ee yoon isin jala karaa butaate ammallee kabiraa qabadhee isin dhiyaadha. Akkasumatti jajjabaadha ilmaan Oromoo. Gizee dalagu ammoo qulfiin sun achi gubbarratti baate jechuudha. Bifni isaa hin qayyarama jechuudha. Bifa halluu kanarraa jechuudha kunoo bifa yaa'u kanarratti akka itti yaa'u argitanii dalagaa jira jechuudha. Akkasuma nagaa natura ilmaan Oromoodha jiraadha isiniin jedha.